Miseensonni hawaasa daldalaa Itoophiyaanotaa bara 2014tti dhaabbata miti mootummaa Interpreneur Forum for Peace and Development jedhamu hundeesseera. Fooramichi miseensota hawaasa daldalaa Itoophiyaanotaa hirmaachisuun biyyattiitti nageenyaa fi misooma keessatti sochii qabatamaa taasisuuf kaayyeffatee kan hundeeffame yoo ta'u, hojiin nageenyaa fi misooma biyyoota miseensota IGAD keessatti akka babal'atu fooramichi kan hojjetu ta'uu ibsameera. Fooramicha irratti pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomee, muummee ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi fi abbootiin qabeenyaa biyyattii akka hundeessitootaa fi hojii gaggeessitootaatti irratti hirmaataniiru. Pireezidaantii Saalawarqi Zawudee dabalatee ministeeronnii fi abbootiin qabeenyaa biyyattii bakka argamanitti fooramichi hojii eegaluu ifatti beeksiseera. Saganticha irratti argamuun haasaa kan taasisan pireezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee rakkoo nageenyaa biyyattii mudatan furuuf tattaaffii karaa qindaa'aa ta'een hawaasni daldalaa taasisan kan dinqisiifatan ta'uu dubbataniiru. የንግዱ ማህበረሰብ የሰላም ጅምሮችን የደህንነት ስጋት የሆኑ ጉዳዮችን hawaasni daldalaa nageenya jalqabamee dhimmoota sodaa nageenyaa ta'an hojii dursanii adda baasuu furmaata barbaaduu fi gaaffii misoomaa hawaasni kaasu irratti hirmaachuun investimentii gochuun nageenyaaf qaama waardiyyaa ta'uu danda'anidha. Yeroo kana yoo hin kaane yoom kaana? Dhimmi biyya keenya keessatti mudate waan ta'uu hin qabnedha. Nageenyi dhibamuun rakkoo hamaa nutti fiduu akka danda'u yeroo itti arginedha. Rakkoo hamaa kana waan argitaniif nageenyaaf dhaabbachuu qabna jettanii kan isin kaatan baay'ee dinqisiifachuu koo ibsuun barbaada. Kan biraan akka hojjetuuf eeguu hin qabnu. Anis ga'een qaba jennee keessa seenuun hojjechuu qabna. Misooma amansiisaa fi itti fufiinsa qabu Itoophiyaa fi biyyoota miseensa IGAD keessatti akka mirkanaa'uuf fooramichi kan hojjetu ta'uu kan himan pireezidaantiin fooramichaa Dr. Ballaxee Balaachoo Itoophiyaa keessatti marii taasifamu jajjabeessuun hojiilee araara buusan irratti xiyyeeffachuun hojjechuun ergama fooramichaa isa duraa ta'uu himaniiru. የንግዱ ማህበረሰብ ለሰላምና ለልማት ሊያበረክት የሚችለውን አስተዋጽኦ ሁሉ እንዲያበረክት የተቋቋመ ነው። hawaasni daldalaa nageenyaa fi misoomaaf bu'aa gumaachuu danda'u hunda akka gumaachuuf kan hundeeffamedha. Heeyyama gaarii mootummootaan gamatti hawaasni daldalaa waliin gurmaa'uun dhaabbata misoomaa fi nageenyaa irratti sochii taasisuuf kan hundaa'edha. Biyya keenya keessatti waggoottan darban rakkoon nageenyaa mudatan ni jiru. Rakkoo nageenyaa kanneen furuuf gama kamiin gumaachuu dandeenya? Hanga kamitti itti gaafatummaa keenya fudhachuu dandeenya kan jedhu giddu galeeffatee dhaabbata hundaa'edha. Fooramichi yeroo kanatti eegaluun murteessaadha kan jedhan pireezidaantii Saalawarqi Zawudee yaalii fooramichi nageenya buusuuf taasisuu hundaa keessatti mootummaan kan deeggaru ta'uu ibsan. እናም እናንተ በምትሰሩት ስራ ላይ በሚያስፈልገው ሁሉ ድጋፉ እንደማይለያችሁ እዚህ ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። hojii isin hojjettan keessatti deeggarsa isin barbaachisu hundaan kan isinirraa adda hin baane ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Biyyi keenya nageenya barbaaddi. Ijoolleen ishee waltumsan nageenya buusuuf fageenya baay'ee deemuun hin barbaachisu. Waan ta'e kana hunda argineerra nu naasiseera. Gara nageenyaatti akka deebinus nu taasiseera. Hundi keenya waltumsinee biyya keenya guddisuu qabna. Biyya haala salphaan balleessuun akka danda'amus argineerra. Wal qoqqooduuf haalli mijataan akka jirus argineerra. Kanaaf adda addummaa keenya qabannee biyyi nagaan akka jiraattuuf hundi keenya tattaaffachuu qabna. Fooramichi keessumaa Itoophiyaa keessatti hojii bu'uuraalee misoomaa sababa waraanaan barbadaa'an deebisanii dhaabuuf deeggaruu, obbolummaa fi tokkummaan akka jabaatu taasisuun hojii isaa isa gara fuula duraatii jedhameera.